وانا كمي نرتي هديتي مال ايه مال في بيرتي مال قديس تيجو ايه مال جري في بيرتي مال قديس تقبلو مال جري دبتو هذا مال جري وما قديس تقبلون جاكين بجاهتها نبر FB fayyada maan jira boon FB fayyada maan jiru FB fayyada maan jiru amma galee turee gangalee turee gangalee FB ilaalaan jiru maal agartee miti ofii kee maal gadhiis waa'ee kun jedhe maalidha waa'een kee maal jettee gadhiistee jedhe waa'ee kee maal jedheen gadhiiseen dubbataadha. Dhugaa bannaa inni kun amma fakkeenya walirraa nama fageessa malee itti nama buta. Waa'ee kee maal jedheen gadhiiseen dubbataadha. Hin beeku nama wani tomma naa dawwaleetu FB irratti wanta gadhiifame kana minaamina naan jedheetu. Yoo. Amma ganama kana. Maal jedhee? Wanna ta'e naan jedha. Dubbataadha maaf maali waan dubbataadha maaf sodaata. Inna sirriita IDS dirratti wanti gadhiifame kun akkasii jedheetu ishee faana kan ture simiti midhaan naan jedhee natti dawwale silkii wayyam ganama kan. Sa'aatii meeqatti? Gizeema ati dawwaltu dur. Eeggasii ati dawwalte naan booda dawwalisiin jedhe miti. Ati moo? Siitiin booda dawwaliin jenne isaatiinis boodan sii dawwalin jedheeni. Inna amma eessaa fideetu akkas naan jedhareen. maal jedhee wanta isaan siin jechaa jiran duwwaadatti nimtu ati? FB irratti waanuma gadhiifame kana maaliif akkas gootee seera uumaa minaamina naan jedhee akkamittiin si gargaarree si keessaa si baasuu dandeenya minaamina naan jedhe innoo sin jedhee. Si gargaarree? Si gargaarree jechuun maal jechuu isaadha? Hin beekare. Maalittu gadhiifame? Maali koo FB irratti isin akkamittiin gadhiiftani kun? Maaltu gadhiifame? Isuma waa'ee keeti. Waa'een koo maalidha? Waa'een koo maalidha? Beeka maqaa koo hundaa'u amma dhumaatti natti namichi. Maqaa koo banumaatti natti mee? Maqaa abbaa koo faana isaa booddee FB irraatiin argee naan FB galeen beeku galeen ilaalaan jedhe. Maqaa abbaa kee maqaa amma akaakayyuu kootti natti mee? Maalitti beeka? Maalitti beeka? FB irratti gadhiifameera jedhe. Maal jedhee gadhiifame? Maal hin gaafattooti maaliif ati maal jedhee gadhiifame jettu ati? Qoy kamma birritti isaan qabuyyuudha gaafachuu fedhan immoo. Maaltu gadhiifame waan akkamii gadhiifame maalan ta'e itti gadhiifte hin gaafattu ati? Lakki kan gadhiise si dhaka? Inna eeyoonni bee gadhiise reessi kun. FB fayyadamaan jiru. Anoo silaa waan namaa oositti dubbadhee hin beeku. Qoy anoo waan namaa oosiin jedhee si hin beeku. FB fayyadamee hin beeku. FB fayyadamee hin beeku. Maaltu gadhiifame maalimoon ta'e jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafattooti? Beekaan akkamittiin rakkina kana keessaatti si baasnaa gootii keenya caaluu yuundu minaamina naan jedhe beekta naan qoy boodan si dawwala dhokoo jedhee nanoo irratti cufee hojii isaa ba'uu hin bichaarayyu. Maalan ta'e moo jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafanneeti? Na ulfeessite jettee. Na ulfeesse na dhiise jettee gadhiifteen. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Innoo eeggasii maal jedhare? Qoy boodan si dawwala irratti cufee sa'aatii silkiin kee banaadhaan nan banaadhaan bakka boodan si dawwala hin jedhen gootii keenya caaluu yuundee maali naan jedhen no. Acaaluun hin du'e? Goonni keenya caaluu yuundee seera uumaa turuu wanta akkasii minaamina jedhee achumarraan FB maalni qoy wanti ta'ee jennaan wanta FB irratti gadhiifame nagarree naan jedhe. Nagarree hin jedheen qoy seeneen ilaalaa olee nagarree hin jedheen. Walitti dabalaa amma hojii hin jiraan. Jigaayyoon garaatti hin baadde na ulfeessee badee taakkaleen jettee jedhanii si gaafatanii.
Akkasuma. Maal jettanii reeti moo? Booti siin dawwalaa nama naan jedhenne. Qoyaati gadhiistee moo'ii qoyi natti himete. Maanni waan afaan Oromoo sitti haasa'aadhaam. Si jammar wanta akkasii walirraa nama fageessa malee walitti nama butu beekta miti kan dubaas. Sitti haasa'aa jiraaf waan sitti haasa'u fudhadhati hin gadhiifnani. Maanni reessaa fideetummoo oduu akkasii olola akkasii haasa'aren. FB koo jechuudha galeeyyuun beeku ani sitti himan ture erga silkii koo ani erga FB keessa galee silkiin koo tabalaashee ergan ta'edhe ani ture baga FB keessa galee illegaalee. Maal ta'ee tabalaashee silkiin kee immoo? Maal ta'ee tabalaashee? Dhangala'een harka lafa bu'e. Siriinii isaatu? Karaa fuula isaa. Kana kaala kunoo waan tonkolii gootanii nuuf kollu namni tonkolii godhu nuuf kollu. Maal tonkolii natu sulfeesse moo natu waan biraa irratti hojjete moo situ waan biraa irratti hojjete yoo? Situ waan biraa irratti hojjete yoo maal natu waan biraa irratti hojjete moo? Waan biraan godhe jechuudha waan biraan irratti godhe jira amma wanta akkasii ta'e miti eegga ta'e moo hin baasuun jedhe miti. Inni akkamittiin immoo akkas goote gadhiiskaadha. Haasaa dubbicha dhaggeeffatuutti hin ariifatini hin baasuu siin jedhe miti ati lakkiituu kana gootee gaariidhaan si miidhaa jennaan ani maatis si beekaa kam godhe sitti maa akka sitti munna beem ilaalaa hin jiru ani. Maaliif inni ilaalu ture amma keessa seeniiti ilaali? Silkiin harka hin jiru. Ilaaliitiin haadha walii. Ilaaliitiin haadha walii. Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal inni eegdu ati? Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal inni eegdu? Namichi kun eessumaa fidee ture ilaaliin haadha waliin jire namichi kun eessaatii fidee ture kan inni akkas naan jedhu. Na tokko si godheere? Na tokko si godheere? Miti wanta akkasii dhugaa rabbi wanti kun jiru garuu garaa ol kutuu ta'a dhiisi garuu wanta akkasii badii akkasii namarratti yaadiin. Maalli badii akkasii sirriitti yaaduuni? Ati kanaan dura kootu sin jechaan ture fuudhidde maal gochuuf immoo si karadha erga kana ta'e immoo hin baasu jedhee immoo murtii isaa kan lubbuu mucaa kana irratti firdiin fudhadhu kan jedhee immoo ana rooti maal natu si hordofe immoo natu si barbaade immoo goone miti natu godhe miti natu keessa gale miti amma kana darbee sadarkaa amma kanarra ga'e natu kana godhe miti maal godhe immoo siin jedhee sammuu keessi eeguu dhiiseen. Maaliif namichi eessaa fidee miidiyaa irratti maal godhi si jedhe amma maaluma godhee sammuu keessa eeguu dhiise eegan kana si wajjin godheera jedheera miti godheera jedhee immoo miidiyaa irratti eenyutu gadhiiseera FB irraa naan jedhe qoy kaammani galee ilaaluufidhaan anoo silaayyuu samoona kana dhuguu fedheeni har'ammoo kana dhagee silaa samoona nan dhufa jedhee yaadeen ture amma gaafan kana boolla olii qotaadhaa waan isaa jedheen na ajaa'ibe. Waan si jechuu waan sitti mutu si galuu dideem. Elaa dhaggeeffadhu. Ati narraa barbaaddee kana goote miti. Ta'ee miti otoo ma ta'eeyyuu wanti kun immoo ta'ee mitiire. Ta'ee miti maal gochuuf immoo kana maal gochuuf maal gochuuf immoo Hamaas irratti yaade Hamaas irratti yaadaan jiru eessatti iyyuu ani yoomiyyuu. Elaa. Maaliif beektaa? Saanaan kun qulqulleeffadha bakka. Annaa barateera nama bakka eessatti iyyuu bakka ofuma maaliif godheera hin goone jechuun hin goone hin jedhu waaqayyoon na argeera godheera mitiire erga godhee moo nan guddisaadha miniire kana baatu itu eessa jiraattes itu maal gootes maal goota yoo na jaallanna taanaan qabeessiidha maalin godha maqaa kee hin jedhe nan jaallanne erga ta'e maalin godha eessa qabeessiidha manatti siidha wasaanyiinsidha murteessaansidha. Inni kun olirraa nama fageessaa kan jedhudha beektametti kan sitti himaa jiran amma birrii keessaan qabu paakeejii naa hidhime. Akkoo qabu si jedhash. Dawaleen itti gaafadha namichi akka naan jette. Akkoo qabu si jedha qubsi nyaadhee ka'e.